internet akka isiniif gadhiifamu bakka jirtanii dubbadhaa furmaata argadhaa anillee haga danda'een quuqama lammii kiyyaa dubbachuu qaba abbaan fedhe dubbatee dhiisee osoo hin taane wanta nam mul'ate tokko dubbachuun mirga qaba. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردكتوتا كينا جرة جرتو الحمد لله جرة جرى إما كيا وكين جرى يادا كيا تديما الرأياني كيا إني جدان أمة أرسي إلى الفتاة أمني أرسي كيسايو أمة أرسي بها إلى الجزاء مالي فيو جتاني أرسينا كما بيكمو وانت مررتو أددرمان بيكما كان نمني كمو يوكا بيكو هاتا أوغرو akka adda durummaarratti beekama san gara mootummaatiin ta'ee gara wanta maraatiinuu akka isaan baasanii namaaf godhan san namni mooni ummata keenyaaf hin godhu keessattuu mootummaanis jechuu keessattuu maaliif yoo jettani gara arsii asallaa gara bahaarra arsii bahaa shaashamannee hin beeku arsii bahaa fakkeenya adaamarraa jalqabeetu jechuudha dheeraa itayya asallaa saguree boqojii magaalota xixiqqoo hedduutu jiranii arsii digaluu fi xijoo bicha magaala hedduutu jira walumaa galatti ummata arsii bahaa ilaalfata maaliif neetworkiin hin jiru shabaka internet hin jiru neetworkiin normal bilbila normal haasawuun hin jiru maaliif akka ta'e ni ulfaata yoo mootummaa bira dhaabbachuus ta'e ummata arsii qotiyoo isaa baasee midhaan isaa baasee wanna hunda adda durummaan baasee kan mootummaa cinaa dhaabatu ummata arsiiti garuu yoo achi deemtan hedduu takka nama rifachiisa akkasumas nama gaddisiisa maaliif ummata beekamoodha ummata abshaalomee ummata guddatee garuu mootummaan ummata san maaliif wanta akkanaa kana gochuu dhabuun isaa nama aarsa moonna hunda isaa adda durummaan ka godhan ummata keenya ummata arsiiti garuu neetworkii hin qabanii bishaanis akkasuma hin qabanii inni guddaan isa kana maaliif ummanni keenya mootummaa hin qarqaarinaa jechuu hin danda'u qarqaaruu dandeettanii kun dhimma siyaasaati garuu dhimma siyaasaan dhalatti maaliif neetworkiin gadhiifamuu dide shaashamannee ni hojjeta jimma ni hojjeta haran ni hojjeta wallaggallee haga xiqqoo tokko baay'inni hin jiru jedhanii garuu hin beeku garuu ani ka arge ija kiyyaan ka arge ummata arsii baha maaliif neetworkiin isaaniif hojjechuu dide ummanni keenya hoo maaliif ofitti cal'isan maaliif hin dubbatanne qotiyyoo akkasi baasanii tiniin horiiga oofanii mootummaa jedhanii tiniin horii isaanii qabeenya isaanii midhaan isaanii baasanii kennan san yoo mootummaan humna hin qabaanne jechuudha mootummaa bicharra laaluu osoo hin taane wanni achi baasasan maaliif ofirratti ittiin hin hojjetanne maaliif dura ofiif hin taane namaaf ta'uun dura maaliif ofiif hin taane maaliif wanta rakkoo keessan dura maaf hin furre rakkoo namaaf furuuf maaliif ariifattan mee kanuma bichatu na dhibee bar ummata keenya jechuudha nama gaddisiisa osoo har'aa neetworkiin gadhiifame internet osoo guutumatti hojjetee ummanni keenya haala nama ajaa'ibuun guddachuu danda'a waallee hojjechuu danda'a ummanni yookiin akkasumas ijoolleen dalagaa dhabdee dhalaas ta'ee dhiiras ta'ee keessattuu ijoolleen dargaggoota warri dalagaa dhaban gara miidiyaatiin gara tiktookiinis ta'e gara yuutuubiitiinis ta'e waa dalaganna osoo jedhanii waanuma takka dalagachuu hin danda'an sababni illee neetworkiin hin jiru waan ta'eef interneetni gadi hin lakkifamne waan ta'eef jechuudha kanaafuu mootummaanis ta'e ummanni illee ta'e wanta kana maaliif cal'istanii ofitti ilaaltanii keessattuu mootummaa osoo hin taane rakkoo ka qabu ummata mataa isaa irratti ummatatu rakkoo qaba wanta onnuma argatti baaseetiin midhaan isaanii qotiyyoo isaanii baasasan maaliif ofirratti hin hojjanne maaliif ofirratti hin baasne maabiraatii maaliif bakka hunda keessa hin hojjetanneen mee kana naaf deebisa naaf hin galu baay'ee tokko nama aarsa ummanni keenya garuu wanta hunda adda durummaan ka godhan isaani yoo gara arsii achi deeman immoo neetworkiin hin jiru interneetni hin jiru ummanni dalagaa hin qabu
baadiyaa dhiisi magaalaa keessa wannummaan takka hin jiru. Bilbila haasawuun ni ulfaata hin jiru. Normaal bilbila haasawuu hin danda'an. Intarneeta yookiin dhiisaa yuume. Kana uummanni keenya maaliif hin dubbanne lafa bal'aa qabdan. Wanti hundi isaanii osoo itti hojjettanii isinuyyuu bakki biraatu biyyi biraatu harka keessan isinirraa eeggata. Isin garuu ofirratti hojjetaa hin jirtan. Maaliif kun ta'uu danda'e? Uummata Arsii bakka jirtuu ka'ii of laali osoo namaa hin ta'in dura ofii ta'e nama ofii ta'eetu namaa ta'a waan ta'eef wannuma argitan jala wir hin jedhina. Qotiyyoo gadi baastaniitiin bakki argitanii gurgurtanii bakki argitanitti kennattanii midhaan bakki argitanii gannaxxansan fuudhaa ofirra gannaqaa ofirra hojjedhaa biyya keessaniif qe'ee keessaniif eenyummaa keessaniif hojjedhaa dura osoo ofiin guddisin nama guddisuuf hin fiigina. Osoo ofii hin jiraatin nama jiraachisuuf hin fiigina. Har'a osoo niitoorkiin hojjetee dhugaa jisin hin jedha. Har'a osoo niitoorkiin hojjetee ijoolleen dalagaa dhabdee akkasitti teettu jechuudha. Dhiirris dhalaanis dargaggoonni jechuudha. Intarneetni osoo hojjetee wanta biraa dhiisanii namas rakkoo dhiisanii dalagaan hin jiru jechuus dhiisanii yuutuubii qofa osoo hojjetanii tiktook osoo hojjetanii waa hedduu irraa argachuu danda'an. Garuma tiktook kanas hin beekan yuutuubis hin beekan waanuma takkaa hin beekan. Maaliif? Intarneetni dhabamuu isaaniirraa. Arsiin guddatte arsiin guddoo maqaan bichaan faayidaa namaan qabu. Wanta san dhaqanii yoo gochaan immoo wanti sun bakkee dhabame kun maqaa hin ta'u. Kanaafuu uummanni Arsii bahaa keessattuu Adaamarraa jalqabeetu haga Boqojjiitu warri jirtan magaalonni xixiqqaallee ni jira gurguddaallee ni jira. Ofirratti hojjedhaa bakka biraa irratti osoo hin taane intarneetni akka isiniif hojjetu gara mootummaatiinis ta'e gara warroota qabeenya qabaniinis ta'e wanta san dubbachuu qabdanii furmaata argachuu qabdanii ijoolleen keessan dalagaa baafachuu qabanii. Har'a bilbilli jiraatee intarneetni jiraannaan namni sun nama of danda'ee sammuu isaa danda'ee maatii isaa danda'uu danda'u har'a jechuudha. Kanaafuu ofirratti hojjedhaa dura osoo bakka biraatti irratti hin hojjetin dura ofirratti hojjedhaa. Gadi bayaa dubbatadhaa niitoorkii yoo ofii keessanii dadhabdan mootummaattis dubbadhaa. Garuu ofii fayyadamuu dhiiftanii namaaf akka faayidaa godhu taatan maaliif kun ta'uu barbaachise? Ta'uu hin qabu kun. Kanaafuu uummanni Arsii bakka jirtuu ka'ii xiqqaanis guddaanis waliigal utaaluu dhiistee bakka jirtu osoo ofirratti hojjettee niitoorkiin akka isiniif hojjetu intarneetni akka isiniif gadhiifamu bakka jirtanii dubbadhaa furmaata argadhaa. Anillee haga danda'een quuqama lammii kiyyaa dubbachuu qaba. Abbaan fedhe dubbatee dhiisee osoo hin taane wanta nam mul'ate tokko dubbachuun mirga qaba. Kanaafuu uummanni keenya bakka jirtu ka'iitiniin ofirratti hojjedhu. Kanuma yaada keessan koomentii jalannaa barreessa. Keessattuu warroota Arsii isin ilaalchisa. Uummata Arsii. Arsii yoo jedhan maqaan bichaan faayidaa namaan qabu. Maqaa baadhatanii deemuun faayidaa hin qabu. Bakka gocharra godha. Akkuma dura ulfaattan Arsiin ulfaatadha san of ulfeessaa of guddisaa. Yoo Arsii seenan hunduu hin jiru. Maaliif ta'uu hin qabu? Innaa kanuma salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.